የሆነ አደጋ ነው የደረሰባት። እሱ ምንድነው አው ማዳማ እንደምታወራ ወድቃ ጭንቅላቷ ተመቷል ብላ ወስዳ ሆስፒታል ነው ጣለቻት። እቺ ሆስፒታል ወስዳ አስረክባት እሷ ወደ ቤቷ ነው ተመልሳ ሄደችው። ለዚህ ልጅ ሄዶ የተከራከረ የጠየቃትም ሰው አልነበረም። እኛም ድንገት አይተን መታመሟን ሰምተን ከቆይታ በኋላ ሀቢባ ቤት ኦፕሎሶኮ አኩማ አርጋ ጅርተኒ ምጭዮን ኩንሬ ዱቴት ወኩኒሞ ለፈዶፍተቲ አከነታቴ lubbuun fi darbee jettee madaamii mana madaamitti lafa dhooftee namni ummaa fe'ee dhugaa dubbachuu fi lafa dhee hin du'a hin jedhu egaa ashamaa harka hunee wantoota kabajamtoota chaanaan fidbees kalach jalatti argamtan jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqeessanii faa baay'atu jecha egaa dhugaa dubbachuu waan baay'ee tokko nama gaddisiisudha. Ijoolleen keenya akkuma baala barzaa fi harcaatee dhumattee እንግዲህ biyya keenya yoo baanu እንግዲህ nagaadhaan maatii keenyatti akkuma nagaan baane maatii keenyatti deebinee nagaan galla seenaa እንግዲህ hundumti keenya yoo dhugaa dubbachuu fi waan baay'ee tokko nama gaddisiisudha. Injatti akkana akkuma argaa jirtanii lubbuun ishee darbee biyya ormaatti madaamiidhaan maal taate jedhanii gaafatanii lafa dhooftee miidhamtee duutee jettee egaa Rabbiin dhugaa ishee habaasu waan hundaafuyyuu usuma fayyaa ta'anuu ijoolleen namni kaleecha fayyaa turte har'a gaafa duuteen dhagaamu baay'ee tokko nama gaddisiisa. Egaa dhugaa dubbachuuf yeroo bara kanaa keessa jirra bara maxifoo akkanaa keessa jirra hanga lubbuu isaaniitirree baasuu gaaniitii jiru. Akkuma argaa jirtanii guyyaa guyyaadhanii odoo torban hin gootin ginu miila yeroo darbee saawudiitti mucayyoo fayyaan musuma jirtu galgala aasoftee natti aasoftee jettee ri'aanshii viidiyoo dhaasuunni dhukkubbii takkallee hin qabdu mataan illee hin dhukkubne garuu halkan duutee bultee. Kanaafuu ijoolleen teenya sirriitti of eeggannoo godhaa adara keessa wanti isin hidhamu barri keessan qullufadhaa. Qulfii keessan yeroo raftan barri keessan qulluftan malee hin rafina. Mana qulfii hin qabne hin rafina. Kanaafiyyuu sirriitti of eeggannoo godhaa isiniin jedha. Qarshiidha jettee lubbuu namaa baasuun yookiin immoo sirrii miti. Ishee Saawud Arabiyaatti duute immoo konkolaalitii ishee akka keessaa baafatan dubbatanii jiru. Wanti godhan hin jiru. Waan hundaafuyyuu waaqayyoon nu haa eegu. Adaraa keessanii wanti nan isinii dhaamu yoo jiraate ijoolleen keenya sirriitti of eeggannoo godhaa. Mana qulfii hin qabne hin bulinaa, kilaasii qulfii hin qabne abadan hin bulinaatiin jechuu barbaadetanii. Egaa kan baastee ofirraa halkanis ta'u bakka sa'aatii malee baastee alatti darbitii biyya seerri jiru keessatti biyya seerri sirriitti jira jedhame keessatti ilaala waan akkana gochaa akkana kan hojjetaa jirtu Oromoonni. Kanaafuu obboloota koo of eeggannoo godhaa, of hin gatinaa isiniin jechuu barbaada. Mucayyoon tun dhugaa dubbachuu fi ummatumayyuu hin dhukkubsanne jedhan isheen tun isheen lammaffaan duute tunis akka jedhanitti ijoollee itti dhiyaatanii garuu immoo lafa dhooftee duutee miidhamtee feeyyuu dhugaa dubbachuun namni lafa dha'ee akkanatti miidhama jedhee too yaaduwanii yaa'u akka jedhanitti mataan isheetillee buruqee qaamni ishee kunillee hin jiru warri bira dhaqee arge jechuudha mustashfaa keessatti kan duute mucayyoon. Egaa baay'ee ulfaataadha. Kanaafiyyuu of eeggannoo godhaa isiniin jedha. Inni guddaan of eeggannoodha. Biyya ormaa gaafa dhufan beektanii dhugaa dubbachuuf waa baay'eetu jira. Kanaafiyyuu Rabbiin inni isaa tokkicha qofa qabannee biyyaa baane waan ta'eef kanaafuu inni abbaa isaadhas ta'ee nu haa tiksu bakka jirutti hunduma keessaniyyuu isin haa tiksu. Isin immoo hanga isinii danda'ametti waaqaa gaditti of eeggannoo godhaa. Of hin gatinaa, of hin dagatinaa isiniin jechuu barbaadetanii. Isheen nama gaariidha waan akkanaa irratti raawwattu, waan akkanaa nan gootu, maatii gaarii biran jiraa jettanii of dagachuu hin qabdanii sirriitti of eeggannoo gochuu qabdu. Isaan amanamummaa hin qaban waan ta'eef isinii galee isaan amanamummaa takka illee hin qaban.
Kanaafuu obboloota koo ani amma isiniif dhaamsi ani isiniif qabu isa kanaadha. Ijoollee kennu torbee tokko keessatti ijoollee 2 dhabneetii jira. Akkasumatti kan ajjeesu kan dhoksanii itti taphatanii waggaa meeqa dalagsiisaa jiru wanti Araboonni tun hin godhin hin jiru. Kanaafuu obboloota koo sirriitti of eeggannoo godhaa isiniin jedha. Hanga danda'ametti waanan dhugaa dubbachuuf qarshii osoo hin taane qarshii argachuu osoo hin taane waan fayyaa qabaachuudha. Kan fayyaa dursuu hin jiru. Ofis miidhuu biyya ormaa keessatti of miidhullee hin qabnu, of miidhuu hin baqa miidhaa tokko ofirraan gahuu hin qabnu. Hanga danda'ametti ishee biraa gadi bu'uudha. Yoo aartan irree dhugaa dubbachuuf yoo sin aarsitanii ishiinillee sin gubde miidhaa ofirraan gahuu hin qabdanii jechuudha. Maaliif mana tokko qofaa miti. Mana tokko qofa yookiin immoo harba takkittiin qofti hin jirtu. Mana miliyoona meeqatu jira. Biyya meeqatu jira. Waanan fayyaa keessa tokko qabaachuudha. Wanti si barbaachisu yoo jiraate. Kanaafuu wanti sin dhiphisee na gubdee jettanii lubbuu keessan irratti tarkaanfii fudhattanii wanti sin dhugaa dubbachuuf boochanii tasfaa kuttanii waan biraa ofirratti yaaddanii sirrii miti. Maaliif ani mana tokko qofaa miti bakki hojjetamu. Mana tokko qofaa qarshii mana takka qofaa bichaa hin argattu. Bakka barbaadde deemtee hojjechuu dandeessa. Biyya barbaadde deemtee hojjechuu dandeessa. Waan nan garuu fayyaa qabaachuudha. Ganaa nama biyya kanaa galee nama addisii baree mana addisii baree hojjedha. Qarshiin keessan illee gaafa bade gaafa nyaataa ta'anillee ijoolleen tokko ilaalaa yaadni isaanii gabaabudha. Garuu waan akkasii kana ofirratti yaadu abadan tasumayyuu yaadina. Maaliif jireenya addunyaa gabaabdudha. Yookiin har'a jiraattee fi jiraachuu baattee hin beekamu. Kanaafuu tarkaanfii ofirratti gochuu madaamii wal loltanii maatii keetii wal loltee miti. Ishee takkaan wal loltee nama biyyaa wal loltee miti. Kanaafuu hojjettee argachuu dandeessa qarshii san duubatti deebitee tasfaa kuttee wanti ati waa biraa ofirratti raawwattuuf tokkollee hin jiru siin jechuu barbaadetanii namni sagalee kiyya kana dhageeffattanii. Kanaaf amma fakkeenyaaf imaluuf gaafa deemtu tarii dhufuunsi dhooftee buufattee lafa dhooftee ta'a. Karaa san qaxxaamurtee waan fidachuudhaaf deemtaa duubatti deebitamoo karaa qixxee geessee meeshaa san bitattee deebita. Kuni waan akkasiiti. Kanaaf biyya ormaa dhuftee immoo nama takkaaf jettee yookiin immoo madaamiin takkaan wal loli jettee abdii kutachuu hin qabdu siin jechuu barbaadetan. Kanaaf abdii kutachuu yoo hin taane waan fayyaa qabaannee hojjennee argachuudha. Dhugaa dubbachuuf wanti nama hin jiru takkallee hin jiru jechuudha. Amma ijoolleen tokko beektanii mana saniifaa gaafa biyyootti deebistee hin bo'u akka badaa bo'u. Dhugaa dubbachuuf manni Arabaa manuma Arabaati. Wanti nama hin jiru tokko hin jiru. Ati qarshii kee qofa argadhu. Kanaaf wanta kanaa of hin dhiphisaa siniin jechuu barbaadetan obboloota koo. Ingidihi obboleettii keenya simuu kan buqattee lubbuu ishee hamaaru. Maatii isheetiif jajjabinaa kennu. Egaa maatii ishee gaagaanii oduu eeganuu isheen biyya ormaatti jalaa hafte. Ingidihi dhugaa dubbachuuf yeroo tokko beektanii waan tasfaa nama kutachiisudha. Kanaaf nuti immoo tasfaa kutuu hin qabnu siniin jedha. Hanga namaa danda'ametti hanga sinii danda'ametti beektanii of taanii jiraachuudha. Murteessoo osoo hin taane dafanii waanuma xiqqoo irratti murteessoo osoo hin taane gaggaragartee ilaaltee maal jettee rakkinni hin jira. Biyya lafaa tanaa irratti rakkinni baay'eetu jira. Rakkadhee akkana ta'ee birrii dhabee fayyaan dhabin malee qarshii yoo dhabdee hojjettee fidda koo. Kanaafuu wanni tasfaa nama kutachiisee lubbuu ofii nama baasisu takkaallee hin jiru. Inni akkasiniin jedhu obboloota koo nagaan turaa turtii gaarii qabaadha. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deemnutti nagaan turaa siniin jedha.